Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkootiin ni amannaa. Ameen. Haala hin mijanneetiin warra hin amanne waliitiin walitti hin hidhaminaa. Kabajamootaa, jaalatamootaa, maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa, biyya keenyas, biyya keenya ala kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan, hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiisee Waaqni abboolii keenyaa galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqullittii dubroo Maariyaam, maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo, toloonnii fi qulqulloonni isaa maqaan isaanii kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana fedhaaf jaalala Waaqayyoo ta'ee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni baranna. Dubbiin sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa waliin laallu ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsaa 13 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii, isin immoo gurrattiin dhageessan, anaafis isiniifis haa kennu. Hafuurri qulqulluu nu gidduutti argamee jecha isaa dhageenyee kan ittiin bannu osoo hin ta'in firii 30, firii 60, 100 buufannee hanga dhumaatti cimnee akka dhaabannu fedhaaf jaallasaa nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo, isinis gaaffii nu gaafattan, nutis immoo guyyaa har'aa kana barumsa kana ka'umsa taasifachuudhaan warra hin amanne waliin, warra amantaadhaan nu fakkaanne waliitiin gaa'ila gaggeeffachuu ni dandeenya moo hin dandeenyu? Deebii kanaaf, gaaffii kanaaf deebii guutuu qabannee guyyaa har'aa dhufnee jirra. Hundumti keessan chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuudhaan akka nu hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin beeksisna. Egaa jalqaba irratti akkuma isinii kaase warra hin amanne waliin, warra amantaadhaan nu fakkaanne waliitiin gaa'ila keenya gaggeeffachuu ni dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhuudhaaf baay'ooliin isaanii warri faallaa amantii keenyaa ta'an gaa'ilaaf yeroo baay'ee maaliif nu barbaadu? Fakkeenyaaf Pirotestaantonni, Musliimonni, Ahizaabonni gaa'ilaatiif nu barbaadu. Akka seera mana amantaa keenyaatti warra amantaan nu fakkaanne waliitiin wal fuunee walitti heerumnee jiraachuu ni dandeenya moo hin dandeenyu? Abbaa warraa fi haati warraan mana tokko keessa jiraatan amantii garaagaraa, inni ortodoksii ta'e, isheen Pirotestaantii yoo ta'e akkatti jiraachuun hin danda'ama moo hin danda'amu? Isin shamarroonni yeroo baay'ee gara gaa'ilaatti dhufuudhaaf yaada qabdan, nam tokko gaa'ilaaf gaafa isin gaafatu dursitanii maalsaa yookiin immoo maal akka ta'u barbaaddu? Waa'ee amantaa isaanii gaafattu laata? Dhiirri tokko gaafa gara keessan dhufu baay'ooliin isaanii immoo kan ittiin gowwomaa jiran rakkoo hin qabu, ati tole naa jedhi malee yoo fedha Waaqayyoo ta'e ani gara kee dhufeetan cuuphamaa kan jedhus gowwoomsa akkasiis namoota baay'ee irratti raawwatee jireenyi isaanii itti dukkanaa jira. Hanga dhumaatti viidiyoo kana yoo laaltan waliigala yaada amma kaaseef deebii gabaabaa waliitiin ni argannaa. Waaqayyo hunda keenya duuka haa ta'u. Ergaa Phaawulos qulqullicha gara warra uummataa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsaa 14 kaasnee dubbii sagalee Waaqayyoo jiru guutummaa guututti isiniifan dubbisa. Akkas jedha: warra hin amanne waliitiin adeemsa hin taaneetiin walitti hin xamadiminaa. Gaarummaan dabiinsa waliitiin walitti dhufeenya maalii qaba? Eefni dukkana waliitiin walitti dhufeenya maalii qaba? Kiristoos immoo
Beeloher waliitiin maal walii galtee qaba? Yookiin immoo kan amane isa hin amanne waliitiin maal walii galtee qaba? Yookiin immoo warri amanan warra hin amanne waliitiin maal walitti dhufeenya qabu? Waaqayyoodhaaf mana qulqullummaa keessatti mana waaqa tolfamaa kan kaa'u eenyudha? Walitti dhufeenya maalii qaba? Nuufi jiraataan Waaqayyoo mana qulqullummaati waan ta'eedhaaf Waaqayyoos akka dubbate akkana jedhe, isa keessas nan jiraadha, gidduu isaanittis nan deddeebi'a, waaqa isaanii nan ta'aafi isaan immoo uummata koo ta'uu jedha. Galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Warra hin amanne waliitiin adeemsa hin mijanneetiin walitti hin hidhaminaa. Warra hin amanne waliitiin adeemsa hin taane walitti hin hidhaminaa. Dabiinsi gaarummaa waliitiin walitti dhufeenya maalii qaba? Eefni dukkana waliitiin walitti dhufeenya maalii qaba? Kiristoos Beelhor waliitiin maal walii galtee qaba? Warri hin amanne yookiin immoo warri amanan warra hin amanne waliitiin maal walitti dhufeenya qabu? Mana qulqullummaa Waaqayyoo immoo waaqa tolfamaa waliitiin walitti dhufeenya maalii qabaa jedha. Gaaffii dhagaa saba Waaqayyoo. Kanaaf warra amantaan nun fakkaanne waliitiin wal fuunee walitti heerumnee jiraachuu dandeenya moo jiraachuu hin dandeenyu? Warri immoo nu barbaadan amantii keenya ala ta'an Pirotestaantii, Musliimonni warreen baay'een nu gaafatan maaliif gaa'ilaaf warra Ortodoksii barbaadu? Dhuguma dubarri isaan biraa dhabamteetu moo? Dhuguma dhiirri isaan biraa dhabameetu moo maaliif gaa'ilaatiin nu barbaadan? Baay'olii keenya biratti obboloonni keenya dubarootaa, obboloonni keenya dhiirotaan, kiristaanonni baay'een kan ittiin badaa jiran isa kanadha. Gaa'ila da'oo godhachuudhaan yeeyyiin bara kanaa kaatee jirti. Yeeyyiin bara kanaa kiristaanota Waaqayyoo butuudhaaf, mana Waaqayyoo keessaa baasuudhaaf, kaayyoo keenyarraa duubatti nu deebisuudhaaf yeroo baay'ee karoorri diinaa bal'aadha. Karoorri diinaa baay'eedha. Namoonni baay'een immoo kan isaan kufanii ittiin argaman, kan isaan qabeenya isaanii hedduu nyaatamaa jiran isa kanaatiin otoo hin beekin, karaa biraa immoo namni amantaan nun fakkaanne tokko gaafa nu gaafatu hunda dursa baay'oliin keenya kan gaafannu namni kun nama akkamiiti? Qabeenya qabamoo, konkolaataa qabamoo, miindaa qabamoo, maaliin jiraachuu dandeenya kan jedhu keessa keenya yaaduu dandeenya. Saba Waaqayyo, manni Kiristoos ni ijaarre hundusaa duwwaadha. Jireenyi Kiristoos nuuf hin laanne hundisaa bu'aa hin qabu. Gaa'illi Maaramiin gidduutti hin argamne akka kan mana Dookimaas sana duwwaadha. Qabeenyi namaa, miidhagni namaa, konkolaataan namaa jireenya lubbuu keenyaa nuuf hin caalu. Foon keenya lubbuu keenya nuuf hin caalu. Qabeenyi isaa lubbuu keenya nuuf hin caalu. Kanaafidha qulqullichi Yohaannis boqonnaa 15 irratti ana malee homaa gochuu hin dandeessanii jedhe. Gaa'illi Waaqayyootiin malee gaggeeffannu, gaa'illi eebba Waaqayyoo malee gaggeeffannu, gaa'illi tokkummaadhaan amantaadhaan waliin fakkaanne gaggeeffatan gaa'illi isaanii tasgabbii hin qabu. Gaa'illi isaanii eebba hin qabu. Gaa'illi isaanii nagaa hin qabu. Gaa'illi Waaqayyoodhaan amantii tokkoodhaan bakka tokko oolanii, bakka tokko waliin bulanii, bishaan qorraa dhuganii waliin jiraatan eebba qaba. Fakkeenyaatiif Iyyaasuun ilma Nawwee macaafa Iyyaasuu boqonnaa 24:15 gubbaa irratti kan waaqeffattan har'a filadhaa. Anii fi manni koo Waaqayyootiin waaqeffanna.
laga gamatti baqee kan hojjetame abbooliin keessan waaqessaa kan turan sana waaqessitu yoo ta'e anii fi manni koo waaqayyootiin waaqessina kan waaqeffattan har'a filadhaa jedhe. Gaafa akkana jedhu anii fi manni koo gaafa jedhu anii fi maatiin koo, anii fi firoottan koo, anii fi haati warraa koo, anii fi ijoolleen koo waaqa tokkotti waaqessina jedhe malee waaqa garaa garaa waaqessinaa hin jedhe. Bara keenyarra ga'eetu waaqolii garaa garaa mana tokko keessatti waaqota garaa garaa waaqessuun kan eegalee jiru. Jechi tokko jira. Anቺም በሃይማኖትሽ እኔ በሃይማኖቴ አኒስ አመንታ ኮቲን አኒስ አመንታ ኬቲን ክርስቶስ ለማ ሂንጅሩ አመንታን ለማ ሂንጅሩ ዋቀዮ ቶክቸዳ አመንቲን አብዲን ጃለል ቶኮዳ ጎፍታ ቶክ አመንቲ ቶክ ዋቀ ቶኮ ጀድ ኤፌሶን ብቁና ፍርሸን ረት ዋቀ ባየ ጎፍታ ባየ አመንቲ ባየ ሂንጀን አመንቲን ቶክቻ ጎፍታኒስ ቶክቻ ጩጳኒስ ቶክቻ እንስ ከራ ዱጋ ከራ ጅሬኝ በረበራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂዶ ፎን ነምኒ ዋቀ ተኤ ጀዴ ተዋሂዶን አመኑን ዋቀ ቶኮ መቃ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ቃማን ሰዲ መቃን ሰዲ ዋቁማዳን አዱኛ ቢቱዳን አዱኛ ደበርሱዳን አዱኛ ጅራችሱዳን ሁንዱማ ጎቹዳን ስላሴ አባ ኢልማ አፉረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ መሌ ዋቀ ሰዲ ከን እንታኔ isa qofaadha fayyisaan jireenya waggaa 30-40tiif amantaa keenya ganne gantoota waliin shakkitoota waliin gaa'ela uummachuu dandeenya. Saba waaqayyo inni shakkaa yookiin pirootestaantii yoo ta'e nuti kiristaana yoo taane daa'imti nullaa dhalattoo maal taati gaaffii ittaanudha. Akkam taati inni kiristaana yoo ta'e isheen pirootestaantii yoo ta'e daa'imti kun kiristaana gimmaasha pirootestaantii gimmaasha taati immoo maal taati? Qabee wal fakkaatu wal cinaatti fannisuu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Namoota baay'ee dhabneerra dhugaan isinitti himaa. Firoottan keenya baay'ee dhabneerra, kiristaanota baay'ee dhabneerra. Parsantiin hedduun dhiirota keenya irratti dubartoonni shakkitootaa, musliimotaa amantiin nuun fakkaanne kiyyoo baay'ee diriirsanii nama baay'ee fudhatanii ba'aniiru. Nuti karoora kana hin qabnu. Meeqan keenya dhiironni isinan gaafadha. Dubartii shakkaa taate, manaafiqii taate gara tawaahidootti amansiisnee fiduudhaaf qophiin keenya meeqadha? Dubartoonni tawaahidoo keessa jirtan, dhiirota shakkaa ta'an, shakkitoota ta'an, kiyyeessitoota ta'an, amantii isaanii gananii ba'an gara tawaahidootti deebisuudhaaf meeqan keenyatu kiyyoo kana kiyyeessee jira? Isaan afaan dadhaa dibatanii keessa isaanii yeeyyii buttuu godhatanii baay'oliin isaanii sii cabeera, siif kufeera, siif du'eera gaafa jedhan ni dhageenya. Nuuf du'uu dhiisuu danda'u, nuuf cabuu dhiisuu danda'u. Gaa'illi koo dubroo maaramiitiin nagansiisa yoo ta'e gaa'illichi natti hafu. Gaa'illi koo ergamaa qulqulluu Mikaa'elii qulqulluu Gabreelii wareegamtoota raajota waadaa isaanii kabaja isaanii dhabsisa yoo ta'e gaa'illi kun natti hafu. Yoo isini danda'ame akka koo jedhe qulqullichi Phaawulos. Yoo isini dadhabame immoo tokkoon wal fuudhaati wal faana jiraadhaa jedheera. Gaa'ilaaf jennee waaqa keenya fayyisaa keenya ganna taanaan kun gaa'ila otoo hin ta'in gaannam fooninis lubbuudhaanis galuudha. Qulqullichi Phaawulos ergaa isaa irratti akkana jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 6 kaasnee gaafa ilaallu akka eeyyama hafuuraatti warri jiraatan garuu hojii hafuuraa ni yaadu. Akka maalitti? Akka eeyyama hafuuraatti, akka eeyyama foonitti miti. Akka eeyyama hafuuraatti warri jiraatan eeyyama hafuuraa ni yaadu. Warri akka eeyyama foonitti jiraatan eeyyama foonii ni yaadu. Waa'ee foonii yaaduun du'adha. Waa'ee hafuuraa yaaduun immoo jireenyas. Waa'ee foonii yaaduun
waaqayyo biratti loladhaa jedhe. Warri foon hin jiran dhimma foonii yaada foonii ni yaadu. Dubartittiin kun kiristaana ta'uu yoo baatte, amantiin ishii tawaahidoo yoo ta'uu baatte rakkoo hin qabu. Maaliif? Kun yaada fooniiti. Nama amantaan nan fakkaanne faana gaa'ela koo yoo hin gaggeeffadhe rakkoo maalii qaba? Kun yaada fooniiti. Amantii koo tawaahidoo jijjiire isa waliin shakkaa yookiin pirootestaantii ta'e yoo hin jiraadhe rakkoo maalii qaba? Kun yaada fooniiti. Inni gaa'ela mataa isaa yoo qabaate, kan koo gaa'elli koo ortodoksii ta'ee, inni pirootestaantii, inni isheen musliima yoo taate rakkoo maalii qaba? Kun yaada fooniiti. Yaadni hafuuraa garuu gaa'ela koof jedhe, foon kootiif jedhe, foon du'uuf jedhe, foon tortoruuf jedhe amantii koo hin jijjiirradhu. Yoo nattafe gaa'ela koo nattafa malee, yoo nattafe yaada fooniin nattafa malee, yoo nattafe jireenya fooniin nattafa malee, haadha koo qulqulleetti dubroo maaramiin hin ganu, haadha dhugaa hin ganu, haadha balaa sabiin hin ganu. Kun yaada hafuuraati. Warri yaada foonii jiran garuu rakkoo hin qabu. Seexan Addaamiif Hewaan kan isaaniin qore yoo nyaattan rakkoo hin qabu jedhe. Yoo wal fuutan rakkoo hin qabu. Nama isin hin fakkaanne, gaa'ela isin hin fakkaanne yoo walitti heerumtan rakkoo hin qabu. Daabiloos kana kaayyeessaa jira. Namoonni kana kaayyeessu min ችግር አለው? ማን rakkoo qaba? Yoo natti heerumte ana amantaa koon jijjiirradha. Amantaa koon jijjiirradha sifaan ortodoksii ta'a kan jedhan jiru. Namoota baay'ee kiyyeessaniiru. Dura jijjiirradhuuti. Dura gaabbii galiiti. Dura na fakkaadhuuti. Dura tawaahidoo ta'iiti. Ani immoo sittan heerumaa ittiin jedhe isheen dubaraa. Inni dhiiraa immoo dura amantaa koo koottuuti fudhuu ati cuuphami. Mucummaa Sillaasee kaleessa gante deebi'ii fudhuuti sifaanan jiraadha ittiin jedha. Kun maaliif afaan keessa hin jiru? Isaan garuu maal jedhu? Rakkoon qabu sifaanan kiristaana ta'a. Sifaanan dhufee cuuphama. Erga kiyyoo keessa galteen booda, erga paaswaardiin kee sirkaa badee jireenyi kee gaa'ela paaswaardiitiin qollofameen booda, erga daabiloos si qollofe sochii erga si dhowween booda, erga kiyyoo keessa galtee booda sifaanan amantii kee dhufee sifaana ta'a jedhu. ማል ጀዱ መማክሳ ማረፋ tokko መጀመሪያ ነው እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል? ድስጥዶ ማልቀስ ጀልቀበ መሌ ሚኤስቱ ቆጴፈቹን ቱመቹን ቅንዴፈቹን ኤርገ ከሰ ገለኒን ቦዳ ድስቲ ዳበኒ ቦኡን ማ ፋይዳ ማሊ ቀባ ጀደ ሰበ ዋቀዩ ጅሬኛ ከነ ከሰት ባዮሊን ከሰት አከ ጎወምተን ባዮሊን ከሰን አከ ሸወደምተን እስቲ ማትን ጅራ አምሰ ጉዳን እስኒ ቀባ ጋይል ማራሚን እንቀምነ የሆኑት ተፈወይ ጋይል ዋቀዮን እንቀምነ የሆኑት ተፈወይ ሃዳኮ አመን እንገኑ ክሪን ኮጭቱ ወያ ሞርሚ ኮጭቱ ወያ አመን ክሪ ኮኩቱ ክሪን ኩን ሞርመኮ ወለኝ ጭቱ ቀብለኝነ ሙርቴሱ ቀብለ ሜቀቱ ኩተኖ ከሰ ሙደኖ ከሰን ቀብ ኦቶይን ፉድኖ ቶ ሂኔሩ ምን ጅራቹ እንደንዳ መሰበ ዋቀዩ ረኮቶ ኮንቀቡ ኦቶይን ፉድኖ ቶ ሂኔሩ ምን ዮጅራን ጎፍታዳፍ ጅራን ቁልቁልች ጳውሎስ ዮዱነስ ዮጅራኔፍ ጎፍታዳፍ ይጀዴዳ ብንሞትም ብንኖርም ለጌታው ነን እረዳ ቁልቁልች ጳውሎስ ጋይለ ዳቡ ነመን አጄሱ ነምኒ ጋይለ ዳቤዱ ዮጅራተ ዱጉመት ወንጌል ኬኛ ስሪሚቲ ጋይለ በርባቸ ገሩ ነምኒ ባየ ዱኤራ ትዳርን ፍለጋ ብዙ ሰው ይሞታል። የትዳር እጦት ግን ማንንም አይገልም፣ ማንንም አይሞትም። ከነቤ ከሰው ጋይለ በርባዱት ባዩሊን ኬኛ ዱኔራ ክሪ ኬኛ ኩኔራ ኤኙማ ኬኛ ጅጅሬራ ጋይለ ዳቡቲን ገሩ ነምኒ ዱኤ ቶኮሌ hinjiru ቁልቁልች ጳውሎስ ሮቤ በቆና ሰደት ለኮፍሳ ኩለማ ጉባረት አከነ ጀዳ ሮሜ በቆና ሰደት ለኮፍሳ ኩለማ ካስኔ ጋፋ ይላሉ ዱቢሳ ጉቱማት እስኒን ዱቢሳ ኤጋ ያው ቦሎተኮ ኢዳ ኦፍራ ቀብና አከ ያደፎኒት ገሩ
akka jiraannuudhaaf fooniif miti. Yaa obboloota koo idaa baay'ee ofirraa qabna. Akka yaada fooniitiif akka jiraannuudhaaf miti. Akka eeyyama foonitti yoo jiraattan akka duutan isiniin jedha. Hafuura Waaqayyootiin kan gaggeeffaman hunduu isaan sun ijoollee Waaqayyoodha waan ta'eedhaaf. Egaa akka yaada fooniitti akka jiraannuuf, akka eeyyama fooniitti akka jiraannuuf miti Waaqni keenya kan inni fedhu, kan inni barbaadu akka eeyyama lubbuutti. Yoo dhabnes Waaqayyoodhaaf, yoo argannes Waaqayyoodhaaf, yoo nuu milkaa'e Waaqayyoodhaaf, yoo nuu milkaa'uu baates Waaqayyoodhaaf jenne kutannoodhaan, murannoodhaan deddeebi'uun dirqama keenyadha. Shakkii tokko malee, sodaa tokko malee, raafama tokko malee gaaffiin isin gaafadha meeqan keessantu qophaa'ee jira? Deebii kanaaf dhiira amantaan isin fakkaanne gaafa isin gaafatu rakkoon qabu, atis ni cuuphamta yoo ta'e homaa rakkoon qabu. Inni maal rakkoo qaba? Nan deebi'a. Deebi'uun kee yoo midharee erga si fuudhee, erga daa'ima deessee, erga ati cabdee, erga gara deemtu wallaaltee, keessumaa warri Araboota jirtan nama amantaan isin fakkaanne gaa'ela keessa gaggeeffachuuf qophooftan, qarshii ergaa jirtan, dhaamsa xiqqoo kanaa qabadha. Nama hin beekne irratti borsin fuudhaa, bor natti heerumtaa, bor abdiin sii ta'a, har'a rakkoo hin qabu qarshii ergii anis nan hojjedhuuti mana ijaarraa, baajaajii binnaa, waan akkasii raawwanna gaafa dhufte immoo wal fuunaa kan jedhuudhaaf namni kun kiristaanaayi. Namni kun fuudheera yoo ta'e yoo, dhasheera yoo ta'e yoo, namni kun mana qaba yoo ta'e yoo, namni kun amantaansaa shakkaadha yoo ta'e yoo, namni kun amantaansaa muslima yoo ta'e yoo, namoonni harka duwwaa haftan hin jirtanii baay'ooliin keessan. Kaleessas godaansa, har'as godaansarra kan jirtan hin jirtanii. Kaleessas harka duwwaa baatanii nama ta'a jettanii nama ta'uudhaaf qarshii baastanii gatii guddaa kaffaltanii arabni isin ifattee shinti beedii isaanii xaragdanii koshinaa isaanii keessa gangalattanii sa'aatii 24 boqonnaa dhabdanii nyaachuu otoo feetanii namaa kan laattan, uffachuu otoo feetanii namatti kan uffistan, ofii keessan qullaa ta'anii nama daara kan baastan hin jirtanii. Gaa'ela kana keessatti waa baay'ee jechuun hin danda'amu. Isin achi teessanii mana namaa ijaartu, mana keessan miti. Isin achi teessanii gaa'ela namaa malee gaa'ela keessan miti kan isin guddisaa jirtan. Hundasaa gaafa isinirra ga'e agartu. Namoonni baay'een viidiyoo kana ilaalan maali kun mortuun kuni, namtittiin kun nyaata nu dhoowwite, akka hin saamne, akka hin acorbarre nu goote jechuu danda'u. Namoonni baay'een isaanii jibbuu danda'u. Daldaaltonni FB, dhiironni amantiin keessan tawaayidoo hin taane, kiyyoodhaaf warri deemtan, bilbila da'oo godhattanii, fageenya da'oo godhattanii, gaa'ela da'oo godhattanii, marzii qabattanii kan deemtan, keessi keessan marzii bofaa kan qabu of ilaaluu qabdan. Obboloonni koo ala teessanii nama hin beeknetti qarshii ergitan karaa akkaawuntii. Bor gaa'ela naa ta'a, bor jireenya naa ta'a, bor amantii koo waliin gaggeeffadha jettanii yaadaa kan jirtan akka harka duwwaa hin hafne namoonni baay'een nyaatamaniiru, nyaatamaas jiru. Namoonni baay'een qarshii isaanii diinaaf laataniiru. Kana beekuudha kan qabdan. Kanaaf egaa Waaqayyoon hafuura Waaqayyootiin warri gaggeeffaman hundiyyuu isaan kun ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Hafuura foonii rakkoo hin qabu, natti heerumi, nan jijjiirradha, amantiidhaan rakkoo hin qabu, bor tokko taanaa kan jennee jedhamnee gowwoomfamaa jirru inni gara kee hin deebi'u, ati garuu ni badda. Inni amantaasaa hin jijjiirratu, garuu ati amantaa kee ni jijjiirta. Inni dursee fannoo isaa kuteera, atis fannoo kee waliin kuttee achi galta.
yoo hubanne yoo qalbeeffanne kun ergaa guddaadha. Yoo hubatanii ilaalan shumburaan funyaan qabdii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Inni biraan wangeela Maatiyoos boqonnaa 6:33 gubbaa irratti akkas jedha. Hunda dursa mootummaa Waaqayyoodhaaf fayyina isaa barbaadaa kaan hunduu isinii ida'ama. አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስትና ጽድቁን እሹ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል። ሞቱማ ዋቀዮ ፈይነ ዮፌን ጋይል ኒዱፋ ቀቤኝ ኒዱፋ ሁንዱ ኒዱፋ ወንቲ በርባን ሁንዱ አርገቹ ደንዴኝ ድርሰ ሞቱማ ዋቀዮ ፈይነ ሞቱማ ዋቀዮ ሆጂ ጋሩማ በርባዱዳ ዋቀዮን ከደቹዳ ጋይል ዋን በርባዴፍ ዋን በርባኔፍ ኑፍላተም waaqayyo garuu waan nu barbaachisu hunda nuu laata. Yoo kadhanne yoo boonye yoo jilbeeffanne yaa waaqayyo jireenya koo naaf milkeessi gaa'ila milkii qabu kan akka Abrahaamiif Saaraa kan itti si ganu otoo hin ta'in kan itti si waaqeffadhu kan itti wal qoqqoonne matoo kee waliin jiraan otoo hin ta'in kan ittiin tokko taane jiraan gaa'ila milkii naa kenni jennee waaqayyootiin kadhachuun barbaachisaadha. Dhiironni amantaan nuun fakkaanne maaliif nu barbaadu? Tokko dhiironni araba jiran maaliif yeroo baay'ee dhiironni biyya kee jiran dubartoota arabaa barbaadu? Biyya keessa jiru baay'een isaanii baay'ee miidhagoo kan ta'an baay'ee simboo kan qaban amantii kan nu fakkaatan baay'ee jiru. Dhiirri biyya keessaa kiristaana dhiisee amma musliima faana ba'u. Kiristaana dhiira keessa biyya keessaa musliima dhiisee amma pirootestaantii faana ba'u kiristaana dhiisee kan isa fakkaattu maal ta'a yoo fuudhe. Dhiironni biyya kee jiran warra araba jiran maaliif barbaadu? Tokko qarshiidhaaf. Tokko qarshiidhaaf. Lama seenaa isaanii dhiirota kanuti waan hin beekneedhaaf. Fuudhee ta'uu danda'a, hin fuudhe ta'uu danda'a, qarshiidhaaf nu barbaadu. Inni sadaffaan amantii akka jijjiirrannuudhaaf. Isa faana akka baanuudhaaf dhiironni biyya keessaa bilbila 5 ol siimii 5 ol baafatanii dubartoota arabaa janajjanan gaa'ilaaf miti qabeenyaaf faayidaadhaaf ittiin irraa guurratanii bor ofiif ta'uudhaaf. Inni sadaffaan mana tokko keessatti gaa'illi gosa 2 ni eeyyamamaayi. Isheen ortodoksii yoo taate inni pirootestaantii yoo ta'e hin barbaachisaa lakki wangeelli keenya ni dhorka. Dubartiin hin amanne tokko amante tokko dhiira hin amanne walitti dhufeenya gochuun tasumaa hin barbaachisu. Gaa'illi kun diiggachuu qaba. Gaa'illi tokko diiggachuuf kan danda'u immoo maal yoo ta'e kan jennu amantiin yoo nuun fakkaatu ta'e isheen ortodoksii taate inni ortodoksii taate achi keessa qaamni tokko amantii tokko yoo jijjiirate gaa'illi kun diigamuudhaaf sababa ta'a. Inni biraan gaa'illi akka diigamu kan godhu dubartiin tokko haadha warraa malee abbaa warraa malee abbaan warraa tokko haadha warraa malee sagaagalee yoo argame gaa'illi sun ni jiga. Amantii waliin fakkaanne matoo keessa amantii lama qabannee jiraachuurra gaa'illi kun diigamuu wayya. Dubartiin tokko abbaa warraa dhiistee ala baatee yoo sagaagalte dhiirri tokko haadha warraa dhiistee ala ba'ee yoo sagaagale gaa'illi kun jiguutu irra filama. Kanaaf dubartiin abbaan warraa ishee hin amanne waliin jiraachuu hin qabdu. Isa amansiistee isa cuubsistee waliin jiraachuu qabdi yoo ta'u baate gaa'illi sun hafuu qabaa jedha. Kana beekuun barbaachisaadha. Inni biraan gara gaa'ilaatti gaafa dhufnu maal rakkoo qaba nan cuuphama jedhee ortodoksiin ta'a jedhee gaafa jedhu deebiin gabaabaa dura cuuphamiiti gaabbii galiiti foonif dhiiga gooftaa fudhadhuuti ana faana gaa'ila gaggeeffadhuun deebii gabaabaadha. Gaafa dhiirri nu gaafatu waa'ee gaa'ilaa gaafa nu kaa amantaan kee maalidha? Asirratti waa lama jira. Otoo hin ta'in kan ta'an. Otoo pirootestaantii shakkaa ta'ee jiru ortodoksiidha kan jedhee masqalii hidhatu jira. Otoo musliima ta'ee jiru ani ortodoksiidha jedhee fannoo kan hidhatu jira. Maaliif? Sii fi qarshii kee waan barbaaduuf. Gaafa biyyatti dhufne gaafa walagarree iccitiin kun gaafa sii gala. Oolee bulee sii gala. Warri qilleensara teessanii gaa'ila biyyatti uummattan warri biyya kee teessanii alatti gaa'ila uummattan oolee bulee guyyaa tokko sinii gala.
guyyaa tokko irraa barattu, guyyaa tokko deebii keessan argattu, guyyaa tokko itti gadditu. Haadha koo amman ganu jireenyi foonii kun attaafu. Phaawulos hin fuune, gaa'ela hin qabu, gonfoo jireenyaa argateera, ifa addunyaa jedhameera. Atis bar ifa addunyaa ta'uu dandeessa. Wangeela Kiristoos isa dhugaa qabatte, haadha kee qulqulleetti dubroo maaramiin qabatte, fannoo waaqayyoon qabatte, tsabala waaqayyootiin raajii hojjechuu dandeessa. Warra hin amanne waliitiin adeemsa hin mijanneetiin walitti hin xabalamiinaa. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra uummata Qorontos isa lammataa boqonnaa lakkoofsa 14 kaasnee waliin baranneerra. Guyyaa biraa gaaffii biraatiin walitti dhufna. Chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan nu hordofaa. Nagaan Waaqayyoo, eegumsa ergamootaa, araarsummaan keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam hunda keenya duukaa haa ta'u. Nu haa turu. Galatoomaa.